Obboleessa kiyya asiin dubbardhaan kan ajaa'ibu bara gaafii natti ta'u qoymee narraa umar qoymee an bar kana gaafii natti ta'u bara an ka gaafii natti uumu meebi an yoon qarqaarree namni biroo qarqaaruu danda'a sun rakkoo takka hin qabu an bar ka gaafii na keessatti uumu yoo jiraate guddaani gaafa kutaa Oromoo keessa Wallagga keessa haa ta'u Harargee keessa haa ta'u Shirka keessa haa ta'u Salaale keessa haa ta'u asii Walloo haa ta'u gaafa waa buqqaan leesh gargaarsatti fiigan maali garuma gargaarsaatitti gargaarsa sila miskiinan mana madaamiitii fi ummanni kun kan olla hin irra jiru haga yoomii kiisii nama dhuunfaa guuta qoy haga yoomii jireenya nama dhuunfaa jireenya nama takkaa lamaa nama sadii jijjiira nahimame haga yoomii jireenya nama dhuunfaa jijjiirtan jaran osoo kan miliyoona 10 miti osoo miliyoona 30 guurameetiin jedheeti ummata san dhaabuun dandeettan ummanni kadheeboteetiin jedhe hirriba dheebote ummanni kadheeboteetiin jedhe nageenya oolee ganama nagaa halkan nagaa ambulee ganama gabbaheetiin balbalesaa afoo taa'ee biiftuu ganama baatutti deebi'eetiin yaa waaqa kiyya kan nagahaan na bulchite nagahaan na oolchi jedhuu rakkate sagalee ol fuudhee rabbiin kadhachuu rakkate ummanni maal taatan sil sagalee ol fuudhee yaa waaqa kiyya kan nagahaan na bulchite nagahaan na oolchi jedhee sagalee tana ol fuudhee dubbachuu rakkate gaafa sagalee tana ol fuudhee dubbate warra bosonaatitti sagalee warra bosonaa wajji haasayaa jirta jedhan gaafa sagalee tana ol fuudhee dubbate qaama mootummaa keessaa harka qabdaa jedhan kana rakkate ummanni gabbahee oorruu isaa irraa halkan sa'aatii bahetti haa boqqolloo ta'u haa mishingaa ta'u haa dinnichaa ta'u fottoffatee manatti ol deebi'uu rakkate gaafa arganiitiin jedhan yaati moo shanee biraa dhufaa jirtaa jedhan shanee nyaata geessitee dhufaa jirta ummanni kan mar biyya dhalatee guddate keessatti galgala sa'aatii takkaaf lama booda gabbahee ol deebi'uu hin danda'u bar fincaan halkan keessa sa'aatii 8tti fincaananiitiin jedhan manatti daaraa ibiddaatti fincaanuu jirani bar boolla qotatanii mana keessa fincaanuu jira bar ummanni akka gabbahee fincaanuun nabe gaafa gabbahee fincaane gaafa arganii jedhan bosonaa dhufaa jirtaa jedhani gaafa gabbahee fincaane qaama mootummaa keessa jirtaa mana kaabineetii dhufaa jirtaa jedhani bar rakkatee bar ummanni obboleessa kiyya maal taate ati waan asin dura Wallagga keessatti itti qarqaaraa turre waan asin dura Wallagga keessatti itti dadhabaa turre Salaale keessatti itti dadhabaa turre to hadda dhufee Arsii gahe ummanni Arsii yoo taate ummata asirraa ililliidhaa fi ababaadhaani birrii 1,200 ijoolleen kushina madaam keessaa guuranii beela baasanii miti ummanni Arsii takkaa beela hin beeku ummanni Arsii takkaa rakkatee hin beeku ummanni Arsii dachiin Arsii dachii waam hunda biqilchitu dachii maddaa margaati dachii jiituudha takka hongeen nututtee hin beektu alhamdulillah galata rabbii jechuudha sigale gaaddisa bareedaa qabna qilleensa bareedaa qabna wannatti gadi facaasanii wannatti gadi darbanii tolkaa qarqaarsi haga yoomiti eenyuun beela baafta eenyuun qarqaarta meena hime eenyuun qarqaarta eenyuun beela baafta akkaawuntiin ummata kanaa baname asiin dura ummanni Harargeedha hadda ka gaafa duraa buqqayeetiin jedheessa jira ummanni Harargee qubatee ka shirkaa eessa jira hadda qubatee eenyutu quba qaba waa'ee ummata shirkaa eenyutu dubbate waa'ee ummata shirkaa qarqaaranii qarqaarsi guuramee fi kalaas harmeen shirkaa tamu kayyala dhalaartu ol deebitee mana isiititti qabeenyi isii irraa gubate sun deebi'ee fi bar qabeenya nama 5 nama 2 nama 3 deebisuu hin dandeettani osoo miliyoona 50 maddabdaniitiin jettani unkaan qabeenya ummata san hundaa deebisuu dhiisiiti bar sa'aatii amma argitu kanatti usuu isiin u'uu jettu usuu haati u'uu jettu bar ilmoo garaa jala fottosanii fuudhanii kun asii baasanii daangaa Sumaaleetti gatutti jirani bar mucaa jechuudha garatti uleedhaan horii deebisan hin beekne rasaasa harka kaanii ergutti jiran kun daangaa eessa daangaa Amaara ilmi isii tokko achitti du'utti jira mootummaan irraa fuudhee deemeeni biyyaaf haa sagalee ta'u biyyaaf haa lolu daangaa haa eegu jedhe fuudhee baasee kun eessa eegutti jira kan rasaasa takkitti gizee asitti alaaman jalaa miliquu hin dandeenye jechuudha du'utti jira akkasitti kun ammoo dhufeetiin jechuudha ati qaama mootummaa keessa jirta qaama mootummaa hordofta jechuudhaan mana siree isii irraa galluqqisanii abbaa manaatii fi ilmoo isii fuudhanii bosonatti hidhanii bineensi nyaatee harkaa fi mataa qofa fuudhu jiran harkaa mataa miila qofa fuudhu jiran qaama hunda bineensi nyaatee fixee ummata kana qarqaarra jettaniisin ummata kana daakuu guurraaf jettaniisin ummata kana zayitii guurraaf jettaniisin yoom zayitii keessanitti rakkate ummanni yoom daakuu isin guurtanitti rakkate ummanni ka dheebote waan biroo dheebote dheebuu nageenyaa dheebote waaqa isaa kadhachuu dadhabe ummanni ka dadhabe cinqaan ummata jiru ka biraati cinqaan isinaa softan ka biraati kadantaa keessaniiti kadantaa fooqii ijaarrachuuti kadantaa jireenya mana keessan keessa bareechifachuuti soofaa mana keessan keessa galfachuuti ka isin rakkisaa jiru ka nama dhiphisaa jiru
me adafate me waalaikum salam daqiiqa takkatti naa kenname obboleessa kiyya kana waa ibsa isin hundaafu jechuun nama asirra jiru hundaafu gargaarsa yoo taate jarana 2023 calqabarraa nu gabbaanee ummata sirka akkanuma buqqisanii jennaan gargaarsisuuf gabbaanee iyyinee iyyisiifnee aalima gayyaafnee aaqila gayyaafnee gargaarsisaa turre ni beeytan gargaaraa turre gargaarsa sanis dhalata magartanii akkuma obboleessi kiyya jedhe biyyaa irratti nama silaa biyyi qabdu gugurdaa irratti qeerruma biyyi qabdu irratti guurramaa turre har'a kayoo ati waa gaafattu garee keessa bilooksi godhu warruma kana ijoollee magartee akka biyyaatti abdannee waa itti kennineefi warruma gartee akka biyyaatti gugurdam akka biyyaatti abdannee waa itti kenninetu ati waa gaafattu kaarabaa qabachuuf ta'a haasaa kee jibbuu irraa dhugaa jirtu isinitti hima isinii galee waa meeqa liqimsinee waa meeqaaf obsinee callifnee deemaa jirra guyyaa rabbiin fide dhugaan ummataa haqqi ummataa dirree baati jennee deemaa jirra obboleessa an gargaarsa ummata kiyya ummata arsiitii miti amaara hin gargaara yoo beelofte beelarratti naman filadhuan amaara ni gargaara yoo rakkatte maaliif rabbiin ruhi waalchiseen uume nu ummanni hin gargaaraminii miti maslahaa ittiin gargaaramu argachuu qaba dura maallaqa guurtee nama kennite kuu waraana bosona sitti sababata kuu waraana mootummaa sitti sababata jidduu kanatti dhimma ofii ittiin bayan qirca godhanii maallaqa ummataa guurrame akka amma jettu kanaa miti akkanuma jedhaa turre nu gaafsan hubannoon arganne akkuma amma teettu kana jennee ummatan qarqaarsifnennee fiinee yaane garuu gaafa maallaqa walitti qabnee fuuneetiin namaan geennu dubbiin achi hin jirtu sinii galee qirca godhatanii gartee dhimma ofiitti ittiin bayo jechuu warri itti kennine kanaaf jibbaa gargaarsa ummata keenyaa hin qabnu ummanni keenna yoo gargaarsa yuu dhabee torbaan takka mana ofiitti ol deebi'ee gommana facaafate gaafa ulii torbaan lama gommana ofii quufee jira lafti alhamdulillah komboleettiin teenneette rabbiin gartee waan itti gaddarbite oluma deebisa rakkinnan qabu jechuu bulii 15tti qe'ee ofiitti deebi'ee bulii 15tti waan nyaatuun argata ummanni keenya dachiin beeytan irra dhalattan irra guddattani rakkoon nyaata kana eessatti fiddaaf eenyu ka of kennee geessu dhugamaan akka har'a ebalum baankiin baname ebalum baankiin baname qeerroo akkasii miti dubbiin waan argine isinitti himaa jirra bara waan dhageenye osoo hin taane waan keessa jirru isinitti himaa jirra waan taane isinitti himaa jirra ani gargaarsa ummata kiyyaa wallahi yoo saantima 50 qabaadhe saantima 25 ummata kiyyaa kenne 25 ijoollee tiyyaa wajjin nyaadha yookiin ijoollee tiyyaa qoo qabu ichee ummata san gargaaraan gargaarsa hoo taate oromiyaa kutaa 11 keessaa dhabamneen beeku akka gaafa rabbiin biyya namaa tana nu dhaabe garuu gargaarsa sila miskiina mana madaamiitii fi ummanni kun kan olla hin irgiru haga yoomii kiisii nama dhuunfaa guuta qoy haga yoomii jireenya nama dhuunfaa jireenya nama takka lama nama sadii jijjiira nakimame haga yoomii jireenya nama dhuunfaa jijjiirtan jaran osoo kan miliyoona 10 miti osoo miliyoona 30 guurameetiin jedheeti ummata san dhaabuun dandeettan ummanni kadheeboteetiin jedhe hirriba dheebote ummanni kadheeboteetiin jedhe nageenya oolee ganama nagaa halkan nagaa ambulee ganama gabbaheetiin balbalesaa afoo taa'ee biiftuu ganama baatutti deebi'eetiin yaa waaqa kiyya kan nagaan na bulchite nagaan na oolchi jedhuu rakkate sagalee ol fuudha.